سبحان الله. Warqii dha kan akka mangarastaas. إن كان نتمنى نمو إن غرغرتا إن قط يا Gati warqee Islaamumaa jaaluu jira miti. Agartuu ustaas. ديسي كاوجي إسراف ما ننجرتا كانت بريدة عجيب إيه نتي وركي متي وان فدياتو وان فديرتو يسوس إن فنسنو الحمد لله أكاس ما كونو ما بتاعت خوركي سوتا جري أنور قفدا أيوة أكاس أكاسم كوجات تقولي في واتكمنتا وان كيتي سنغرتين جد درتا لا واتك أنا ما إن أنت شاء الله baay'ee galatoomuu nu galchuu keessanii akkam jirtanii isin ustaaz? أكيد أو كانت تجربة عن سلابيتي أنا رافض قبصويته Maal jirtanii abbootii isin gargaara waan isin gargaaran yoo ta'e شهادة نوجي قبسي بتاعه أوكي nu fashaadhaa qabataar. أنه بروفيت تسواي في سيفان أرسيدا Waan dhiisan gargaaru karaa nagaa deemaa jennaani. أكاس نجار جارتا خارا نجا نمجا جيس نيمتي وأنا ما بيبتاني Geggeessinaami akka jabaatitti أكاس booda achumaas hin deebinaa bichaa malee. هذه بكرة ديم يعني Jaraami namni gargariin beekaatuma mudhii qabatee achi deemee feeti. أنت مو Dhiibechas deema. Sanumaan ta'in qofa malee isinirraa jaalanneerra. انتهت أتيو هندي متى وين تيس Isaan laalee kee dhufa. يوم لالت ريت ثاني يوم لالت Anus taasisanii kiristaana maal taadhati yoo umraa yoo fide ta'a. إنه في هاتي تإسلاما Islaamii. إيه Islaamii. وي ربي ماس أيو يا سورتي يا سوري إيه واقعي يا سورو Dhugaa yoo rabbi jedhee bara dhufu fiduu karoorfadheera yoo ta'u. برد وفاتي ولين دايت أكما خيتي أنا جرب نوچين قطو تلاسي فانتونيس والله إله هلك خليسا إن دي بيتي جنة نتوا هونا نتي مو مالي مرمو مالي سيز مرمو مالي يسو أكيد مرمو بيتاني أسفايني سكسما سواتي تيتي اللي ربي بيكا أتي إن شاء الله ربي نغير سيفا لافي سوا عنده إيه والله سيالافي هذا ولين توتي وانين ديني Kiristaanillee isinii barsiisee ture isinii ilaalle na fakkaata. والله إلا Dhugaa obboleeyyan Beelaa. kiyyaa nama lamatu as jira isaan keessan hirmaannee nama sadiin osoo kadhatee na urraa geessine jedhee yaadeeti. Garuu an kiristaanaa bakka amantii kiyyaa kanatti ta'a jedhee yaadee isin gaafachuuf. Kiristaana gargaarsa haadhatee qabeenyaan gargaarta. Haadha hiixu qabeenyaan kan isaa fi akka haadha ofiitiif marree ati rabbi si haa laaffisu. Waanuma haraamiin nyaachise malee hojiin kan kee nagaa taanaan birriin kan isaa fi murtee isiidha tan dhaqu malee ati miti. Hojii karraaqee balan isi ati harmee teessa dhaqaa nafaqaa isii dirqamati waan isiin barbaadde godhuuf hin dirqama. Yoo isii gooti yaani naasofna inshallah abshirati injira manta kana ajandaa waa biraa fudhata isaan si dubbisa lakkoofsa kiyyeen waan irraa fudhadhu xaayir kana kuna xaayir ni garta cigattaa kana laal koofii amal allayyoo akkanaa kaayyeetu tokko Shilaa wallahi waan dhummaan na gargaara. gurraacha harreen isa mataan gurraachaa kana harreeduma guddisu jira fuudhuu dhiiseeti beektaa ummataan shaadaa qabsiisa jedhee rabbi isaa laaffisu isa kanaasi sooreenis rifeensa biqilchitee hin shaffanna guyyaa tokko inshaallah rabbi isaa laaffisu Tuttura himee orgeessi walii asirrataa hojjammaree akkasa waggaaf deemaara. na wallaahi abbaan kee jiru Hin jiranii. abbaan kee ta'u amantiin Islaama abbaan kiyya. Islaama abbaan kiyyallee.
Okay, akkam na dhibe. Eega Yesuus Kiristoos ilmi abbaan waaqa sagalee waaqayyo keessaa beekanaaf innis waaqaa jedhani. Ati haadhaaf abbaa islaama keessaa baatee kam kiristaana taate? Wallahi abbaan kiyya nama 23 qaba nama 23 keessaa namni lama kiristaana kun Wow. islaama. Yasiifu, Masha Allah. Abshir, abshir. Indagam. Nidagam. Tumuratte? Abshir sore ten. Lakkoofsa imo kiyana imo kanna fi kana sore kana. Maayat. Tawo ani sim beeka ni dranus man beeka. Suma beeka ni mala biyyi lafa si argite. Acale tana argatani. Maal godhan rakkiu ajadan kiu jedha biyyi lafa. Kiu jedha ise kharobe. Wallahi maal godhan re. Amma dirama dalagu jirrami re. Dirama dalaydani fiddan. Maal dalaydani fiddan. Isuma taamata meeqa sirra beeytan tana boru video gayya. Anu beem jaarsi kuno namba been jira maal. Masha Allah. taabtaab gora yammee taabtaabii kana miliyoona galcha jiddumaan baarakallahu fiikum gammaddanii gammachuun irraanfatina taabtaabii kana miliyoona galchaame nama meeqan jedha nama kumaan jirraami taabtaabii yeroo gabaabduutti miliyoona galcha siifu viidiyoo bayi yoo siimi jeti Luga maal jedhesa? Namba insha Allah so. Luga kemudian sisi. Kak. So maal godhan. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rabbi. Gooftaan waan fedhe raawwata. Rabbii namni beekun jiru ilmi namaatiis numa dhaaddata. Rabbiitu waan hundaa ol hojjeta. Ofiyanti illee narra taate. Maqaa xahaa xaahiriin. Rambatina ta'u. Mashallah. Jettee namni arguun jiru har'a hafuura addaatiif seen hafuurri as jala jiraarra. Burre duuna ta'u. Sagalee shaadaa jedhu sana iddoo Afuura tokko ta'e jala jira iyyee bahuu qaba tokko. Maal jette seena? Afuura nama jira kana jira. Jira birrii meeqa walii galtan jedha haifatamu kun. Oh. garee Sibiini waan shaadaa kan hojjedhin. jedhu san gara fuudhaatiis ibsaa ustaazi. Maa ta'e sudhiis hin danda'ammaa naannaa akkana. Amma taate kunoo akkan. Gara waaqaa ol ilaalaa isin. Yaa abbaa yarichi geera jedhe yaa rabbi yeroon geessee jirti siifan akkas. Allahu akbar akkas dubartiin ililchuu dhiirti Allahu akbar jechuu akkasii nagahan mana kanaafillee haa ta'u hunda keessanuu maashaallah yoo yaa babaaroo kan islaam assalaamu alaikum kan kiristaana nagaan waaqayyo tokkicha jiraata isan nyaanne isan dhuyne isa dubartiin ta'an dhiiran taane isiniif haa jiraatu bakkuma jirtanitti guyyaa tokko inshaalla tokko takkaan shahaaduma olma qabsiifna fadha keenyaa miti kun fadha waaqayyooti waa hunda raawwatama siifuu baga wal argine boo duraan hafuuraan wal keessa turre har'a fooniin baga wal argine nageeni siif haa ta'u akkamati hojiin nagaa dura Amiin. Isiniifis haa ta'u. an amma wata islaamoo shaadaa qabsiifte naan hin jirre akkana kuno wallahi islaamoo shaadaa qabsiifte jechuun oole maashaallah islaama fakkaata dhuga haalaanis amalaanis uffannaanis rabbiitu siin fadhe maashaallah biyyatti jirtu nagaa maadaamiin ta'e nagaa dura Nagaa galata rabbi. soomni biyya arabaa kun biizii nama godha waa xiqqoo rabbiin hafuura siyaa fudhachiisa aragaltii guyyaa tokko keessuma baata takka ta'eetii biyyaa baate Mashaallah. gariin yeroo biyyaa bahu maatii dhiiseetii maatiitti hin deebi'u dhukkubsatee biyya deebi'a gariin kiristaana ta'ee biyyaa bahee biyyaan baa dhufee islaama amantii isaas baratee amantii islaamas baratee rabbii tokkichaaf masakee biyya deebi'a gariin birriis argatee waa hunda argatee gariin biyyaa bahee heerumee ilmoo sarotee waa hunda argatee deema waan baateef galmaan rabbi si haa ga'u ati mee inshaallah mee seenumatee maatii ta'e keessaa dhufte maatiin haadhaa fi abbaan kee islaama akkuma naan jettetti akkami garagartee gooftaa Yesuus Kiristoos waaqettee garam dhufuu dandeessa.
Kiristaana maatiin kun. Maatiin kee kiristaana? Isii miti yar. Isii miti bar sooree laata Afaan akkasii. soomanaati. Okey sooree akkas naa jedhe kunuun dhiifa. Sirreessite. Amma si duratti bar viidiyoo cufattee sagaleen dubartii tun wal fakkaatte haasa'u ture. Tole siifoo ati maatiin ta'e amantii pheenxee keessa moo kiristaana ortodoksii keessa? Ortodoksiin shaffanattee jee duraanuu tanuma rabbiin waluma jala kaloo inni uffata kanaanii bar. Now 1 second baba. Give it to him. Give it to him. Aboga social media. Ente no matana rokkositeeti hayyedem. Rabbiin wala fiso. Tole baga rabbi subhanahu wa ta'ala si laafise ortodoksii keessa achuma keessa guddattee achuma keessatti hangana turte jechuudha. Ortodoksii keessa ture. Kazaan Protestaantii seenee. Okay. Protestaantii jechaan jira. Islaamummaa. Fudhachuuf har'a islaamummaa. Namni mee waa siin jedha. Siifaan namni si dirqanii jira waa baay'ee dubartiin akka ta'eeti dubartiinis hedduu waa jechaa turte. Namni ati gaafa gara islaamummaa dhufu yaani birrii barbaada dhiira barbaada jetteen jira. Namni waanuma jira gaafa miira keessa galee mirqaane. Maa birrii ormaatti garana jiraachise moo? Tani dhiiran qabu. Maashaallah. Amantii sadii jechuudha. Ortodoksii pheenxee arra zooroo islaama cala'u jechuu deemta. Tole islaamummaa kana keessa namni si dirqanii jira? La. Ofii barattee akka gartee Yesuusis akka gartee ergamaa rabbii ta'e akka waaqa qabu akka rabbii qabu abbaa uumaa waa hunda akka qabu akka inni gartee uumaan ta'in uumaan isaa akka jiru sii galtee ka gartee namni shawwadiin ofuma wangeela dubbistee dhufaa jirta moo jettee namaatiin gara islaamummaa dhufaa jirta? Maashaallah. Tole. Nambe kan istazana. Simbeka ummata fi mujran an simbeka. An simbeka wagga mala wal kan biya fal majra. Wagga shada qabadeen ture garuu. Shada qabadeen. Dage sani ittiman de mujra. Ya. Anna. Gaafa shada sanuma tokko shada qabattee turte. Darsoo malti taate deebite. Barumsa illee arganne baay'ee yeroo sanii hojiidhaan illee biiziin ture. Yaani doon jaalala islaamummaa qabu keessattuu gaafan Khadijaa argee baay'een bu'a. Yaa Rabbi islaamummaa Khadijaadhaa kennite miidhagaa kana maaf narraa fudhattee jedhee baay'een bu'a. Garuu namatti immoo waa tokko himuu hin dandeenye. Hanga har'aatitti garuu doon beeku islaamummaan karaa dhugaa ta'u osoo hin beeku. Sababa adda addaatiin kan hin turedha. Garuu immoo har'a immoo wanti hundi guyyaa Rabbii dhuma taa'een osoo namaan hin gahin qo'umatti danda'een har'a immoo ta'eera inshaallah. Tole abshir. Eeta sabaata argattu Rabbi si haa taasisu. So galanni Rabbiif haa ta'u. Waan isii hundanaan beeka. Seenaa waa hunda haasa'u miti. Numa biizii ta'ee hin dulloofne nutiisi. Rabbiin gartee sii kan obboleettii tantoo nuti lallabuu malee siifaan akkuma wangeela irrattis lallabu Yesuus lallabu waaquma tokkicha san malee rabbii sadiin ta'insanii lubbuun baga rabbi si jiraachise alhamdulillah. Mee eegas jidduu kanatti eega achi gartee garas deebitee akkamitti jechuun jidduu amantii kiristaanaatiif kana jidduutti waan si mudate maaltu si mudate laphee ta'eetitti haasa'uun gama ijaan Yesuus nama jechuun ergitaa waaqa qaba jechuun ergitaa jidduu kanatti maal mee akkami jiraachuu turte gaafas muratteetuma dhuftee jidduu fadhe keetiin gaakkeetti deebitee sumaatu beeka jidduu kana hanqa guyyaa irraa akkam turte? Yaani bakka hanga guyyaa har'aatitti yaani bakka iddoo tokko nan dubbisa. Yaani kiristaanuma nan dubbisa wangeela garuu baay'een dubbisa maaliif irratti adda baafachuufi iddoo tokko nan dubbisa garuu immoo hin beekaa akka karaa sirriin kana ta'e jechuudha. Abshir inshallah waa takka gara shaadaa deemna inshallah sittiin dheereessinu taaptaap godha abshiruu jira keenya ajaa'iba wallahi.
Seenaa isii suutaa osoo hin gaafa rabbi jedhee. Subhaanallah. Yaa Allah. Akkasii maashaallah. Tole gara islaama gara shahaadaat deemna. Shahadaa silaahu atu ni beeyta. Gartee sanuma wal qabsiifne inshallah tan sabatee maal jettu. Prophet illee osoo deebiftani. Tasfaa illee osoo deebiftani. Profeetiin deebi'a hin qabata. Profeet hin qabsiifna. Sani sabata si akkan tan jabaatu rabbi si haa taasisu. Gartee Ustaaz Abdii Musaa illee kana jirana fakkaate mani naa hojjetan jiru nama tokko jalaa buusa galchaa maduma deetara. Abdii Musaa jechuun isaa fi jechaan qabu hin beekaa. Baay'ee jechuun barumsa illee naa kennuuf yaadee ture gize sanis garuu isaallee Ramadaana wajjin ta'ee itti mijanne anillee immoo deddeebisee namallee baay'ee hin beeku. Sababuma sanii fi malee ani jibba islaamarraa qabaadhee yookaan islaamummaan karaa sobaa ta'ee miti kanan hangarraa jiraadhe isiniin jedhashi. Irra jirtan Ustaaz, muutii irra jirtan. Subhaanallah. Waan na ajaa'ibsan dinqisiisarraa namni gaafa dhufee darsoo gaman asii jechuu isaa jechuudha amantii namaa rukutaa maaltu rukutuu islaamumarraa si dhoowwete. Ani guyyaa tokko amantii kanarraa deebi'ee guyyaa tokko Nabii Muhammadis xinneesseen beeku guyyaa tokko sin ergamaa rabbii miti jedheen beeku maaliif dhugaa nan beekaa yeroo baay'ee ijoolleen ati musliiman sobdanaan jedhani garuu ani waan dhugaa beekuuf wanti ani yaade sun kaayyoon keessun guyyaa sun haga naa ga'utti maaliif jireenya koo keessatti namaanillee akkas jechuun barbaadu rabbii guyyaa taasisee hin taadheetumani haadhas namaan osoo hin taane rabbiin ta'e guyyaan kun jechuudha. Subhanallah. Aye, huma sirratin dheeressun inshallah. Shaadaa qabanneetu boot. Abdii assalaamu alaikum. Ilmi hiyya kun dhufee qoy. Tokkicha biyya lafaatii dabarse tokko. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaaz akkam? Nagaa galata rabbi. Maal jetta jedhime baga dhufte ashura al-akhiri. Isin siifaani beektaa maal jedhi jechuu shaata qabsiifna. Mushurraa bira ta'anii baay'ee haasa'uun hin ta'u. Baay'ee gajjabeessanii siifanii yaa wayin beeka maashaallah nama yaani callee turtee gaafiillee hedduu gaggaafachaa turtee san booda islaama shaadaa qabatte isinumatu qabsiisee iyyuu gaafa sanii achi booda ammoo ani waan isirra ga'e hin beeka rakkoon tokko yaani rakkoo dhuunfaati malee islaamummaan dhugaa ta'uu numa beekte aga irraatitti illee hawwiidhaan eegaa turte guyyaa kanallee alhamdulillah baga rabbiin guyyaa kanaan si ga'e jedhaanii inshaallah qabsiisaanii achi booda tanaffasnaa biidne. Hayyee siihu tolee gara rabbii tokkichaa deebina harkuma dur gartee dhengadda harkuma ol qabde sana ol qabde inshaallah kan biraatii miti harki lachuu hin jiraame maashaallah akkas inshaallah na jalaa jette yaa rabbi lakal hamd bismillah ashhadu an laa ilaaha إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أني رقام بها ربي توكو مليكا هك أنقبر مهنجرو محمديس نجيا في رحمني سان الرتي هاجراتو غربيتش ربي في إرجما ربي كان تمراتو إسا برادة hubadhee laphee kiyyaan dhugoomsee
laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira arraba kiyyaan dubbadheen jira Ciisaa yookiin Yesuus Kiristoos Isaa yookiin Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isaan irratti haa jiraatu. nageenyi Rabbii isaan irratti haa jiraatu. Rabbiis miti Rabbis miti ilma Rabbiis miti ilma Rabbiis miti aaboo waaqummaas akka hin qabne aboo waaqummaas akka hin qabne ilma Maariyaam ta'uu isaa ilma Maariyaam ta'uu isaa garbicha Rabbii ta'uu isaa garbicha Rabbii ta'uu isaa ergamaa Rabbii kan saba Israa'el ta'uu isaa ergamaa Rabbii kan saba Israa'el ta'uu isaa baradhee baradhee hubadhee hubadhee laphee kiyyaan dhugoomsee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan arraba kiyyaan ragaa baheen jira ragaa baheen jira guyyaan xumuraa yookaan guyyaan qiyaamaas ni dhufa jeenaan amana guyyaan xumuraa yookaan guyyaan qiyaamaas ni dhufa jedheen amana ibiddaa fi jannannis ni jira jeenaan amana abiddii fi jannannis ni jira jedheen amana yaa Rabbii kiyya yaa Rabbii kiyya islaamummaa arra naa kennite tana islaamummaa har'a naa kennite tana irratti na jiraachisi irratti na jiraachisi irratti na ajjeesi irratti na ajjeesi guyyaa boruu irratti na milkeessi guyyaa boruu irratti na milkeessi Allahu akbar rabbiin galanni haa ta'u siifu alhamdulillah amiin rabbii sii fayyaa qabdu sii miidhamin sii aqlii qabdu rabbiin gartee addunyaa kana osoo jirtu rabbiin gartee sheenaa guyyaa boruu jala nagasii baasee galanni isaaf haa ta'u ta'e irratti sabattee irratti raggaatu rabbi si haa taasisu akka si bareechetti rabbi si hin fokkisin akka fayyaa sii kenne fayyaa sin dhorkeetin jabaattee akkuma duraanuu gartee kabaja qabdu dan caalaa islaamummaan kabaja namatti namaa dabaltu malee namarraa hin mulqetu yaa salaam kirrii iddumata kirrii ani irraanfadhe bar namni hafa subhanallah warqiidha kammoo akkuma godhastaas men kan nitamaa namu hin gurguratta hin gata kirrii Gati warqee islaamummaa caalu jira miti. Agartuu ustaas. dhiisi kabaja israafa waan hin jirtu akkanatti birriidha ajiib nuti warqii miti waan fedhe haa ta'u waan fedhe irratti Yesuus hin fannisnu alhamdulillah akkas mee kuno nama bitatte ka warqii suuta jedhi anu argu fadha eeywa akkas akkasuma kabajaa itti godhii fi wata kamantaa waan keeti san gartee hin geeddaratta wata kan inshaallah amantii maatii kooti waan ta'eef ittiin boone akkas namni deeggaru takkan deeggaru wallahi gamalachuu keessa kiristaana keessa islaama keessa waan isan hin deeggaramu bagasii kanne gartee namni waaqan fannisu Yesuus maal fannisanii miti gartee jiruu bareedduu jiraate rabbiin jaalala ofiitiin gara isaatti ol fidhate isaan ergamaa rabbiiti waaqeessina malee waaqa biraa takkan waaqeessun abbaa jechuun uumaa jechuun wangeela keessatti nuuf waaqayyo tokko jira Phaawulos innis abbaa isa waan hundaaf abbaa jechuun Irmiyaas keessattis uumaa jechuudha abbaa mana kana jechuun kan mana kana dhuunfatee kan mana kana tolchee jechuun akka gartee afaan Oromootittis waaqayyo abbaa keenya irra jedhee uumaa jechuudha jira keenya kana galanni rabbiif haa ta'u akkasii bagara islaamummaa dhufte hin baratta jabaattee baratta maatii teetillee inshaallah hin barsiifta uumaaf shahaadaa qabsiifta rabbi jedhe sooman hanqa bultii siyaafa kana xumuradhu rabbiin kitaamuhu misk si godhe xumura kee sii tolchee jala bultii iidaa jala jirta warra hangaafe kana sooman rabbi si haa taasisu akka itti sagadduus ni beektaa qulqulleeffattee akkuma duraanuu islaamummaa irraa beezikii hin beekta kaanis itti dabalatta baga gartee hawaasa kee islaamaa keessa dammaramte duraanuu oromoodha
amantii waliin qabna saba waliin qabna biyya afaan waliin qabna rabbii tokkos waliin arganne yesuus illee walumaan gartee arrallee dammaratte malee hin ganne yesuusis kanuma waan hunda waan sirra beeku miti kanumaan sin jara baga dhufte sii fuuteenya abdii xaahir waan jettan jira inshaallah seenaa atoo maal jettan mee seenaan tun haa dubbattu waa'ee shamara tiimiin tun isaa dubbatu dubbadha sooretti illee ta'aa dhaammattu. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويا لبو dubartii lubbuu waliin jettee bal'aan maal jaalatti ajaa'iba amma lubbuun hin jedhamne boonati amiin alhamdulillah rabbil alamin Mashallah. Dalam kam. Kabin abo. Mau sendiri kabera isaratin kabam ya no. Masih lupa. Indah gama. Anjira anjira. Injira injira. Injirta an sadaga jira wara jalati tun dhageenyen saya network ya rabbi abaysu bakkuma tee buya ayye bagara islam ma rufte tene yo ani biran jiro jara ken wa alaikum salam wa rahmatullah amin Amin amin. ayo akas Galato. Ayah lupa tu sih wanita kasih juru. Iris berinisi amanti ane madalamu. Kanaaf so ana amantii islaamummaa sun keessan jiraatin duratti hiriyaa malee jiraachuu hin dandeenye waan ta'eef hiriyaa qabaachuu mala waan ta'eef ilaalchi namaa haa ta'u rakkoon qabu. Ishii bareedduu kun eebbifame. Akkas. Nama Maashaallah tiim. godhama islaamummaa na hawaa jirtan hundi keessan nazira jirtan. Jadi waan jettu tiimii siidhaan jedhee hafuuraa fudhattu isiinis achi booda waan eettes. Assalamu alaikum. Profeetaa Muhammad sallallahu alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Hayya baleetiti yasiifu baga rabbiin amantii dhugaa amantii haqatti amantiiti baga rabbi si deebise rabbiin sabaata siif haa kennu nuufis illee warra irratti gad dhaabbatee irra jiraatee irratti du'u amma qaafa osoo hin taane haqaan haqiiqaasi san bartee eega deebite rabbiin irra gasee haa dhaabu hirpha kee rabbi irra gasee haa jabeessu nama irra jiraatee irratti du'u nuufis illee rabbi si haa godhu sin ja'a akka baleetiin reefu jettetti jaaniif jettee namarraa fagaadhu eega rabbiin fedhinnaa isaatiini makhluuqa gabbaruurraa gara khaaliqa gabbaruutti si fide amantii teetirra jabaadhu caalatti barnoota keetirra jabaadhu sin ja'a galatamu alfaadha ustaas jaakumullah Maashaallah. Wayyaak akkaan barakadhu maashaallah. Sole xaayir waan jettuun warri jala sooretti no sooretti. Wae Jadi maal jettaan re'ayyee eessa wal agarreettan jadi maal jettu maal si godhare. dhugaa wanti jedhaniin beektanii addunyaa tanarratti waan jalatan argachuu caalii wanti nama gammachiisu hin jiru. Akkas. Ayya Erga jaalattee deemtee baga gammaddee akkasuma. karaa nagaa siif haa ta'uu jedhaan. Atak gufuun duran dhaabbatiin karaa kan kee deem simmiidhu. Dhugaa ittiin Gamanaas milkaa'e. kachi haatanis deema homa kotta kaanis akkasuma. Akkasi maashaallah. Eeywa akkasi siifaan teenya biiziidha isin hojiirra jirti. Tasfaayee kaanoo tasfaayeen eessa jirame
tasfaa'ee takka takka barreeffadhu profeeta keenya ajaa'iba waldaa eenyu wajji eeywaa har'a guyyaan waan ati ettiniin godha har'a gartee seena maqaan keetuu seenaadha hin seena goona seena ayyee maaf akkas sillaasee cabaa akkas jarri tasfaa'een kiyya dhabbarreessa keessa tasfaa'ee kottu fixatee bar eenyu kaanis taganeen kanis amalee bar wangeelatti amansiine kunoo aboo kottu galeetis qaa isaatiin Foo bilbilanii na buusan jetti. Bilbilarra bilbilu jiran. kaayin bilbilanii maal godhare wallahi abdii Musa Nagaa akkam aboo nagaati ummata jaalalaa Ameen maashaallah dhugaa kee siin jedhe haganumaa namoonni itti argitee siifuun kama dhugaatti dhaquu fateen anaa qabee fidee dhufee ishii isa jirti hin deebisna hin deebisna na qabee fidee bar na qabee fidee ana keessan itti mee waan hundaa fidee dhufe laal yoo siifaan kanaatti eenyu kaan buustan akkam taana warri mul'atan nama dhiisan booda kunootii dhufte kunootii dhufte dubbadhu meet Natti bilbilanii dhiifama ishii natti bilbilanii. taamasgee dubbadhu siifi akkam Nageera. dhagaa rabbiin si milkeesse kaa si jaaladheera Amin ati odoonani na dura waaqaa miti naan argitee anaa akkasitti gisee wallahi osoo bagada si jedhe yoo lachuu qalbii geeddaradhu siin jetti dubartiin kuno aboo sirra qabdi amma qalbii kan kee geeddaradhu qilleensa kana keessaa gadi taa'ii dhugaa rabbiidha sana hedheedha abboosiifu diinqataan dhufe natti hin tolle amma laal baay'ee haasa'uu danda'a dhugaa rabbii natti hin tolle yimma shaashu bataam das bolonyaal ummata jaalala ummata musliimaa galatooma hundi keessanuu dhugaa rabbii bagadas hin jedhe siifu atillee gara ifaa baga baatee bagadas hin jedhe siin jedha aamin atilleen hin turini kootti sin jetti yeroo lafa qolatte kootti tole ani barkeessaa fixe akkas gubbaa kana qofa hafe foon kana amansiisuudha foon kana amansiisuu hafe hafuuraan xumuree jira siifaan foon kana hafeetti akka nama godha wanni isa baase wallaahi ajaa'iba rabbi isa kutesa siifaan isa kut akkas eenyutu profeet tokkos barbaadame Abbaa Caalii. abbaa caalii Madde maashaallah mabruuk alayki siin jenne. Baga rabbiin si jaalate. Baga rabbi si gammachiise. Ammatti yaadnatu kana waan karoorsaa ture fakkaataa ture. Maashaallah baga rabbiin dubbii keessii guute wallahi hedduu si gammadde maashaallah dubbii irratti gasee haa dhaabu. Jabaadhu barnootatti inshaallah. Inshaallah. Amin. Galata waan keessan. maashaallah akkasi abbaa caalii kun hin jiru abbaan kan kee kun hin dubbatu tasfaa'een hin jiru profeet tasfaa'een barbaada argalcha ustaas nama dhufa inshaallah fixate inni hayyanaan jedhee bar fixate waldaa addisuu raggaasaaf inni waldaa isaa tajaajiluutti addisuun nama taphaanse jaldoon bar wantan qabu bar waldaan qabu inni bar hin qabu jaldoon waldaan isaa garee wangeelaa qofa dhengadda fudhate inni gooftaa Yesuusu والله رنجد يا ماشاءالله Kuno tasfaa'een dhufu walirratti eenyu siin masii mucaa jettu kana. Masii mucaa maalitti? Mucaa Yesuus. ishee tana masii masii Abeet nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. ameen obboleettu akkam Nagaa galata gooftaa akkam jirtu. baga jiraan galanni isaaf haa ta'u maatiin namaa sa'aan foonii hafuuratti hojiin barumsi dalagaan nagaa Hunduu nagaadha gooftaaf haa galatu akkam jirtu. ameen wallahi jirra kun ogaa lubbuu numa jirra hinduune jettanii isinuu gaaf tokko ortodoksiidhaati
Ayani penta da garu waa'ee musliimatis gaafin sin gaafachuu barbaade. Ayyee. Jalqaba irratti Allaan eessa jira? Rabbiin waaqarra jira. Samii arshiirra jira. Inna Allaha alal arshi istawa. Arshii isaa samaa olitti uumama hunda olitti jira. Akkuma wangeelaa jedha. Akkuma wangeelaati jedha Quraannis. Waaqayyoon hunda gararraa jiru jedha. Inni hunda gararraa jira.